Gaafii keenya yeroo suurri gara jirutti dhaabatan salaatiin istamoo salaatiin nuti gaafii deebii garaa lafa. Ahora mira. Sementara ini berkala, we anile mulatu zaman ko sementara dia orang jadi, mereka sibuk dia antu, mereka sibuk.
Beekan jirtan. Mun jala keenyanii isaan agartanii. Warra buqqa'eetu jira, warra hongeen buqqise, warra qaamni buqqise, warra gahee isaanirraa buqqan hedduu qabnaa, yatiimatu jira, miskiinatu jira, harka qalleeyyii gargaaruudhaaf karoora waan qabnuuf warra dhimma kanaaf as keessa deemaa jiru qoodatu jira, teessuma isin keessa waan qabdan buufadhaa marti keessan. Waan rabbi isinii harka isin kaa'e mara keessa nu buufadhaa, dhuunfa isaanii nu kenna, rabbi isinii. Usama Jamil. Kantiibaan magaalaa keenyaallee nu gidduutti dhaabbatanii jiranii kantiibaan magaalaa keenyaa kabajamoo. First of all, I want to say alhamdulillah. This is the best thing that we ever seen in Royal Valley Production Planet. And this is something that we expected and we are capability we think that we can do or we are capable of doing something like this. And this, when you see how we unite, how the people unite, how another forces work together in our country, is definitely something we ain't expected as long period. Afaan Oromoo keessa namni jiru keessumaa gaafa hojii kallattii magaalaa fi naannoo masjida Nuur jedhama. Keessi irratti qophaa'aa qophii akkanaa hin qopheessine jennee yaadne qophiin keenya haga ga'een yoo bareedee akkanatti namni tokko namni amantii garaagaraa waliin iddoo tokkotti waliin qabamee bareedee galuun wanta namatti baay'ee gaariidha. This is something that we expect and you can see a lot of plastic people just beginning from here and there is a lot of people today. There is counting them so that we are very, very big and huge that we are
bigger than we expected. So hope that this can actually make our country together. This actually develop that everything in our country. So that this is my message for you. Thank you for inviting me on stage. Hello, my Indonesia. Iftara gari bagi sinange bagi rumihe. Bukan lagi derbi sinaga sina. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Ada kemudian kita masjid sama jala rogi, mereka kejutan di sana pula, mereka urutan masjid kita masjid sama jala rogi. Syekh Muhammad Rabi Hasan, kita masjid sama jala rogi, Syekh Muhammad Rabi Hasan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أولا وآخرا. الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله.